Tole harka fuune akkam jirtu hundumti keessanuu nagaadha ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nagaa isiniin jedheetin jira. Mee ergaa gabaabaa tokko qabaa. Mee namni xiqqoo ol seenaadha. Eegasiin booda ergaa koo dabarfadheetin dabra. Agasittuu ol seenaa isiniin jedha. Oluma seenaa jirana ni rafe moo uummanni guyyaadhaa warra bira warra biyya arabaa jirtan isinirra illee laallu warroottan biraa ol seenaame yeroo xiqqoo takkaaf baay'een turuu xiqqoo seetiin deemuu barbaada. Tole anaa dhufu warri dhufaa jirtan anaa dhufu isiniin jedheetin jira. Daddabalamaa mee oluma seenaa dhihaadha jedheetin jira. Ol seenaa haay jedha haay everyone nama haay naan jedhes haay jedheen deebiseefiitiin jira. Dhugaa ergaa baay'ee murteessaa waan ta'eef kanaafi ol seenaa ol daddabalamaa isiniin jedha. Tole ergaa koo jalqabuu qaba jechuudha. Kana caalaa yeroo fudhachuun hin barbaachisu. Warri jirtan sagaleen kiyya hin dhaga'ama akka gaariitti. Sagaleen kiyya dhaga'amaa jira? Ay gudii jette jarri. Tole dhagahamaa jira sagaleen kiyya. Ergaa kiyyaan dura akkam jirtu marti keessanuu nagaa hundumtu fayyaa keessanii. Duraan dursee viidiyoo kana warri biyya jirtanis laaluun ooltanii warroottan namoonni dura wareegaman rabbi sabrii isinii haa kennu. Isaanis fuuli rabbi itti haa tolu jecha gara ergaa kiyyaa dabra. Yeroo baay'ee wanni namni keenya jechaatiin jiru akkamitti ummata keenya kan biyyatti miidhamaatiin jiru ummata keenya kan biyyatti dhumaatiin jiru akkamitti gargaarraa warra madaahatiin jiru warra miidhamaatiin jiru karaa kamiin gargaarraa gaafiin jedhu baay'eetu ka'a. Namni gaafii kana kaasu baay'eetu jira garuu kan karaa ittiin nama gargaaran karaa ittiin ummata keenya kan biyya jiru san gargaaran qopheessee lafa kaahu hin jiru baay'ee hin mul'atu. Kanaaf ani waan biraatiif hin dhufne kana qofa haasa'uun faayidaa hin qabu. Ammoo karaa ittiin nama gargaaran san karaan tokko argamee waan jiruuf kana isin biraan ga'ee yoo dhuguma lammii keenyaaf dhukkubdanii afaanuma qofa tahuu baadde yoo feesbuukumarra bahanii qofa haasa'uu kan hin taane taate karaan nama ittiin gargaaran tokkotu jira. Kana isiniif ibsuu barbaade. Karaa kanaan akka lammii keenya kan biyyatti miidhamaa jiru bira dhaabbannu jechuudha. Kanaaf karaan ittiin gargaarru kunis yoo isiniif ibsuu barbaade akkaawuntiin kun Oromoota magaalaa Houston Texas jiraataniin bu'uurfameetiin jira. Akkasuma maqaa obbo Fiixaa Mootii nama Fiixaa Mootii jedhamu. Fiixaa Mootiin baay'een keessan hin beektu jedheetiin yaada. Obbo Fiixaa Mootii magaalaa Houston Texas jiraata. Isatu akkaawuntii kana maqaa isaatiin jalqabame haa ta'u malee namoota baay'eetu irratti mari'ateetiin lafa kaa'e jechuudha. So warri gargaaruu barbaadan warri namootan keenya kan biyya keessatti miidhamaa jiran gargaaruu barbaadan Fiixaa Mootii maqaa jedhu feesbuuka dhayxanii achi jalatti wannaa banamee jira. Karaa ittiin gargaarsa namaaf gootan jechuudha. Liinkii isiniif hin poosti godha. Viidiyoo kanaan booda akkamitti akka gargaaruu dandeettan liinkii isiniif poosti godha. So liinkii masan kilik gootanii achirratti tartiibawwanni hundi akkaataan itti nama gargaaran achirra jira jechuudha. Asirratti gaafii qabaachuun keessan hin oolu. Karaa ittiin nama gargaaran mijeessuu irraa mallaqni guuramu kun gargaarsi godhamu kun hagam takka karaa amansiisan ummata keenya kan biyya jiru bira ga'aa gaafiin jedhu in jira jedheetiin yaada. Akkasuma kana isiniif ibsuu barbaada. Wanti kun waan maqaa nama tokkootiin bu'uurfame malee
Oromoota magaalaa anamma isinidha Houston Texas keessa jiraatan hundatu irra walii galeetiin bu'uursee jechuudha. Akkasuma gargaarsi kun akkanumatti calliseetiin kan kennamuu miti yookaan ammoo kan naannoo tokkotti godhamuu miti gargaarsa waliigalaa rakkina biyya keenya san keessatti deemu fakkeenyaaf magaalaa tokko keessa yoo rakkinni jiraate yookiin namni itti miidhamee namni itti dhahameetiin jiraate karaan ittiin gargaaramu karaa qulqulluu taheen irratti mari'atamee koreen sun approve godhee akkasumatti namni miidhame sunis nama akkam akka ta'e laallamee jechuudha. Magaalaa kamiifiyyuu ija tokkoon laallamee gargaarsi ni ergamaa jechuudha. Akkasiin calalfamee wanti hundi laallameetiin akkasitti gargaarama. Warroottan irra deebi'ee isinitti madhaga'uu barbaadan obbo Fiixaa Mootii Facebook obbo Fiixaa Mootii dhayxanii isa jalatti liinkii jira liinkii gargaarsaa jechuudha. GoFundMe ka jedhu isa kilik gootanii akkasitti nama gargaaruu dandeettan isiniin jedha. Warroottan ammoo karaa keessatiin anas nagaafachaa turtan akkamitti nama gargaaraa akkamitti keessattuu warri biyya Arabaa jirtan akkamitti uummata keenya gargaaraa naan jechaa turtan akkaataan itti gargaartan kana fakkaataa jechuudha. Ispeeshaalii warra biyya alaa kana jirruuf warra Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa jiruuf baay'ee karaa iiziidha akkanatti gargaaruun. Isin warri biyya Arabaa jirtan ammoo gargaarsa kana maybe karaa kanaan gargaaruun isiniif mijaa'uu dhabuun mala. Kanaaf karaa keessaatiin naqunnamuu dandeetta yoo barbaadan yookaan ammoo obbo Fiixaa Mootii Facebook isaa dhayxanii isa qunnamuu dandeettu karaa keessaatiin warri gargaaruu barbaadan jechuudha. Akkanatti wal gargaarree wal bira dhaabbachuutu nurraa barbaachisa. Liinkii isaa amma daqiiqaa xiqqaa booda ergaan viidiyoo kana xumure poostii isiniif godha achirraa laallatanii liinkii an poostii godhe san kilik qofa gootan jechuun waan biraatii miti. Kanaan wal bira haa dhaabbannu nuti wal malee wanni biraa wanni qabnu hin jirtu. Oromoon waluma qabaa jechuudha. So hooka afaanuma qofaan hanga duraanii haasofnu tahuu baatte namoonni baay'een keessan viidiyoo kaleessa gadhiifame ilaaltanii jirtan jedheetiin yaada. Viidiyoo soolan lafa afamee birrii 5 birrii 10 irra bu'u kun baay'ee namoota hedduu saalfachiisetiin jira Oromoota ala jiran dhugatti. So kana hambisuuf maal jedha Oromoon waan lafakkalan gaalaffa'anii jedha. Waan lafakkalan gaalaffa'anii jedhan. So kanaafi waan amma qopheessine bor namaan gargaaruu dandeenya. Asirratti hundi keessanuu akka hirmaatanis isiniin jedha. Afaanuma qofaan asirratti inni haasa'uun faayidaa tokko hin qabu. Waa tokko nuuf fayyadu. Namoonni baay'een as keessa biyya kana maaltu jira beektu fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee namoonni inumaa waa dalaguu bira dabranii namoota arrabsuutti seenaniitiin jiran maqaa namaatiin waa namarraa waa himuu fakkeenya isinii kaasaa amma namni baay'een maaliif Jawaar Muhammad obbo Jawaar Muhammad maaliif maqaa isaatiin waa baay'ee poosti godha waan hin taane maaliif obbo Jawaar Muhammad fa'aa xiqqeessi arrabsame maal akka ta'e beektu waa lama qofaaf namni kana godha akka kiyyatti waa lama qofaaf kana godha namni tokkoffaa warroottan Jawaar Muhammad fakkeenya fudhadhe malee namootan keenya jajjaalatamoo nu jaalannu baay'ee warri tuttuqan waa lama warrootan lama qofa jechuudha. Warrootan lama qofatu waan kana godha. Tokko warra hinaafan jechuudha. Tokko warra hinaafan lama ammoo warrootan ittiin waan kanattiin beekamuudhaaf godhantu jira. Fakkeenyaaf namni tokko har'a ka'ee obbo Jawaar Muhammad arrabsaa yookiin nama tokko kan nu jaalannu arrabsaa ati maal goota koomentiitti kennitaa gantuudha atiin sareedha atiin maaliidha ati jettee arraba koomentii gootaaf jechuudha. Namichi ka barbaadu maal koomentii kana barbaada. Yeroo ati koomentii akkanaa kennituuf namichi gool jechaatiin jira jechuudha. Gooliin takka galtee takkaaf duwwaadha. Kan lammaffaa wani namichi kun jedhu si aarseetiin maal goota viidiyoo isaa kana sheer goota. Sheer gootee irra katabdaa mee waan namichi dhamaan kun yookiin namittiin dhamaatuun tun jettu laalaa jetteetiin sheer gootaa jechuudha. Waan inni barbaadu lammaffaan kana sheer gootee fi jirta that's goolii lammaffaa lamaaf duwwaa sidhaheetiin jira jechuudha namichi. So kanaaf warrootan akkanaa kanas wanni godhuu qabnu xiyyeeffannaa itti kennuu dhabu.
warrootan attenshina barbaadanii attenshina itti kennuu dhabuudha walumaa galatti. Just ignore godhuudha waan isaan post godhan waan isaan kataban laaltee waan hin taane ta'uu yoo agarte ignore godhanii bira dabruutu irra barbaachisaa jechuudha. Kana akkana taa hubannuuti namoota waan hin taane haasaa waan isaanii akka share hin goone comment akka hin goone like akka hin goone isiniin jechuu barbaada. Kanuma isiniin jedha dhumarratti wanni isiniif dabalu asteenyee afaaniin afaan namni hifateetiin jira viidiyoo namni hifateetiin jira afaanis namni hifateetiin jira. Kanaaf dalagaadha ka barbaachisu asteenyee biyyatti lollaa biyya dhayneetiin lollaa warri jedhu achi dhaytee eenyu loluuf deemta? Oromoon nama dhabe achi Oromoon humna namaan dhabne barra humni namaa loluu biyya san baay'eedha miliyoona 45 jira eenyu si barbaada? Warroota asteettanii biyyatti dhaqneetiin lollaa wareegamneettanii kijibdan kijiba dhiisaa kijibni hin barbaachisu. Kijibni dhugaan kijibni hin barbaachisu. Bargarii asinaa nyaachaa McDonald's nyaachaa biyya dhayxee naa loluuf deemta? Namni chaansii iyyuu siif hin kennan. Chaansii biyya dhayxee loluutu siif hin kennu warri biyyaa jechuudha. Si ka bargarii fi nyaati feekin Ameerikaa fi Awurooppaa kun garaa si guute kana nami carraa siif kennee akka ati loltu iyyuu si godhu hin jiru jechuudha. Warri biyyaa kan nurraa barbaadu mallaqa. Kan isaan nurraa barbaadanii gargaarsa. Humna namaa hin barbaadan. Kan barbaadamu maali? Mallaqa qofaa jechuudha. Kan nuti illee godhuu dandeenyu yoo kijibne malee yoo afaanumaan kijibne malee gargaarsuma godhuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wal haa gargaarru wal bira haa dhaabbannu irra deebi'eetiin hima warra boodarra dhuftaniif namootan keessan namni gargaaruu feetan namni ummata keessan bira dhaabbachuu feetan akkaawuntiin nama ittiin gargaaran banameetiin jira. Maqaan ittiin baname obbo Fiixaa Mootii Feesbuuka Fiixaa Mootii akka afaan Oromootti katabdanii yoo seentan ni argitu. So achirratti nama keenya haa gargaarru linkis post isiniif godha amma viidiyoo kanaan booda fuula Feesbuuka kiyyaa kanumarratti post godha dhombirrumarratti post godha jechuudha. Kanaaf achirraa ilaaltanii akka nama gargaartan namootan gaafii qabda yoo jiraattan karaa keessatti na gaafachuu dandeettan akkasumas obbo Fiixaa Mootis gaafachuu dandeettanii jechuudha warri gaafii barbaadan. Dhumarratti warroota waan kana gootan jiraatota Oromoo magaalaa Houston Texas hundi keessaniyyuu baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Wanni uummanni Oromoo barbaadullee yeroo ammaatti kana galatoomaa isiniin jedha. Daqiiqaa tokkoof gaafii yoo jiraate ilaaleetiin dabra jechuudha. Tole lakkoofsa warri gaafachaa jirtanis lakkoofsa isiniif erginaa garuu linkii santuu irraa murteessaadha. Linkii GoFundMe jettii fuula Feesbuuka Fiixaa Mootii jalatti argama. Achi dhayxanii kilik gootanii tartiiba wanni hundi taa'eetiin jira. Karaan ittiin gargaarsa gootan jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu baay'ee galatoomaadha. Namoonni gaafii qabdan karaa keessaatiin naqunnamaa isiniin jedha. Jiraadha yoo kan fayyada jettanii yaaddan taate viidiyoo kana share godhaa. Viidiyoo kana share godhaa namoota baay'ee bira yoo ga'ee namootan nama gargaaruudhaaf karaa gargaaraniin dhabanii rakkatan baay'eetu jira. Kanaaf share godhaa isiniin jedhaa. Naaf galatooma jiraadhaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa naaf ta'a.